hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Boqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee abaaboon tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsifnu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafaa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansaa amma filattan seentiraal komitee isaa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan kan jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii Gujii irraa kaate kaafoo irratti godina tokkoffarraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran. Kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan, hamachaa turre, komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkuma gochuudha. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraati bakka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kana isa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godinaa kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin raawwachiin tuttis hoogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jirratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin raawwachiin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboota yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaamee jiran. Namni sun immoo daran jabaa
jabaatee naamusaanis dandeettisaa guddifatee qoree jubeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masaa itti hawwatu qoree jubeessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti iyyaan kan dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa hunduu wanneefi. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Kami asing rakau, kami dulu merakau, kami rakau, kami guji rakau, kami boran rakau, hinda gepa. Walin marian, hisir repa. Wan anje de bulat tamale, asin aske sabas, shawan aske sabas, walaga aske sabas, jenam situ ba male, guji bau situ, asin bau situ. Karena dorsis ni, ane orang orang yang mengitu, orang yang harus, dia akan aku ramadu. Karena gua tuh ada malah anak keramu seramu, kalau malah malah keramu seramu, mutu muri malah jarme orang mau kompromis inggon, digam nama dia harga kiri mana dia, kan mana dia, koni jira, koni kapten hinda kepan, kore itu boleh saya kata mana, kore itu jira wajib pura dia mana, koni kapten nuti dia numpalma isini paimina. Boleh sih agak bujiti, si orang kita buji dah kamsau. Hagam tak ke iya tu rebel tamiti, hagam tak ke iya tu rebel buji dah. Karena di nulle numpage sini, orang kawa bakawa buji bakawa arsi inggon ini. Karena wali kamsau na hangki na jiru, amma wajan ni irul bepan na hangki na jiru itu gutanan hingga galaduma. Yaadu matikko sini jagalee ni yaada tikko sini dama naaf masaan bal'isu. Walla keeffan. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanni hojjetamaa dhufes gaafiilee ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammata jaarmoota jidduutti wanni obbo Bakalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee dib jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaa ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan kan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabna jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha.
Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti sadarkaa jaarmaatti sadarkaa hoggansa keenya qofa osoo hin ta'in hoggansa jaarmoota wajjin hojjetanii hoggansa jaarmaalee amantii hoggansa jaarmaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii Guujii irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa komataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhuga bal'aa miti. Truus. Kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko acknowledge gochuu qabda. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu kunoo nagaan bu'anii as ta'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuun significant kun significant jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjiraa wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjiraa wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataaneetti dhibba hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame koleesii Yang nanti bukan ninja. Karena buatan mana isin dia. Wayane indane. Betul na indane. Indane. Never threaten orang. Never. Yo karena buatan mana an mata kia. Erkam bayu kafau kesau buat karena sigona. Karena buat mana akan sigona. Dipet jenne dulu mana. One is aman dari orang tua ini. Naga, abang oleh kawal pudate, terus kita abang di gundan deh. Abang di kamera, Hindi. Kami asing rakau, kami dulu merakau, memecar rakau, membujur rakau, memborong rakau, kita gepan. Walin marian, hisir gepan. Wan anje deh pulat temale, asin aske sabas. Shawan aske sabas, wallaga aske sabay jennaan situ ba malee hujii ba'u si jiru, aske ba'u si jiru. Kana doorsisni aneeroo noo himmanni ture wanni na aarsu yaadi akkanaa tuuramaa ture. Kana gootu malee maallaqa hararge irraa dhufu sirraa muura. Maallaqa wallaga irraa dhufu sirraa muura. Murtu muri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamu malee harka kennu malee. Anuma nagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Koree galeessaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii turatti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi akka gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaalatooma. Yaaduma xiqqoo sinii dabaleen
yaada xiqqoo siniin dabalaaf masaan bal'isu. Walla geeffan. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Boqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee abaawan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsifnu hojii tokko taanee dib jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan galan gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkanne, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkoolee gochuudha. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kana isa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jirratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessanii. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni
cimaa jedhu immoo kaanee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti haroota qoree jiru isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti iyyaan kan dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye, bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baata kana sii goona, kana gootu malee akka sii goona. Dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa hunduu hin deebiin. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Komii asii irraa qabu, komii Tuulama irraa qabu, kan Macca irraa qabu, kan Gujii irraa qabu, kan Booranaa irraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu, hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa, Shawaan as keessaa baasa, Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufu sirraa muura. Maallaqa Wallagga irraa dhufu sirraa muura. Muutu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harka kee hin goone. Kanuma dhagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree ingilisaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii irratti hin mari'anna. Komii qabdan nuti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obolessi akka gujiiti si qophaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hoggansa keessatti wanni hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baanii wal jaalachuu